Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirta hordoftoonni fi kabajamtoonni hangaatu hundi keessan jirtu baga jiraatanii alhamdulillah nagaa kootii galanni rabbii haa ta'u jirtu baga jiraatanii jum'aa mubaarak isin jedhaati baga guyyaa kanaan isin gahee guyyaa kabajamaa guyyaa jaalalaa guyyaa bakka hundatti rabbiin namni hundatti guyyaa kadhatama wallahi guyyaa hunda keessa guyyaa jum'aa jechuun guyyaa addaati yani guyyaa ummanni hundi walitti dhufee yani rabbii ofii kadhatu akkasi isiniin jedha baga guyyaa kanaan geessanii isiniin jedha adda amaloota dhiiraa keessaa waan jaaladhuu fi waan jibbu isinii himaa barbaada hamma ofii danda'een jechuudha. Ani amaloota dhiiraa keessaa kan jaaladhu jechuudha. Dhiira bakka dhiiraa ooltu dhiirawwan ofii sammuu isii feete dalaydu dhiira beera jala diimaa hin oolle dhiira akkasii I love you sirriitti jaaladha nama akkasii jechuudha. Nama of ta'ee jiraatu jechuudha walumaa galatti dhiira jechuun nama of ta'ee jiraatu nama akkasii sana sirriitti jaaladha kabajaa qabaatee jechuudha. Leesh kan irraa jibbu keessaa tokko wallahi dhiira of taatee hin jiraanne siif galee ta dhiira taatee amala dubartii qabdu dhiironni akkasii hedduutu jira. Dhiironni akkasii bultii tanteetiif inuma siin taane maaliif fakkeenyaaf dhiirri tokko yoo masaanuu fuudhee masaanuu qabaatee jedhe yeroo ajaja nama ajaja dubartiitiif bulu jechuudha. Namoonni hedduun ajaja dubartii dhagahan wallahi nama akkasii akka jibbu uummata akkaayyuu hin jibbu dachee tanarratti dhiirota akkasii jechuudha. Yoo isi waa itti himte gabbee wama isi jette san dalaga gabbeetuma jechuudha. Yoo gabbeeti nama ajjeessettillee sanuma godha deemeeti siif galee dhiira shamarranii ajajamtu waan jibbu jechuudha. Maaliif anillee shamarranii dhugaadha yeroo abbaan manaa kiyya waan isa ajaje malee waan sammuu isaa feete yoo hin dalayne in barbaadu akkasii jechuudha. Ani irra caalatti dhiirarraa wanti jaaladhu wallahi of ta'ee jiraachuu bakka dhiiraa ooluu fi waan ofii yaade waan sammuu isaa hin ta'a jedhee yaade nama dalagu nama akkasii sirri jaaladha. Maaliif an dhiiraa dubartiin qabdeetii akka harree haada qofeetti gooteetii harkiftu dhiira akkasii abadan hin fedhuusha. Dubartoonni hedduun masaanuu wanti jibbanii fi waan abbaan manaa fakkeenyaa fi dubartoonni gariin kana godhe yoo jette abbaan manaa sun gabbahee waan sayyoo godhe dubartii akkasiisan argaa isillee fedhu dubartoota akkasiillee jechuudha. Shamarran hedduun abbaa manaa ofii ajajuu jaalatan. Wallahi dhuguma dubbiin hin sobaa miti. Shamarran hedduun abbaa manaa ofii ajajuu jaalatan. Hay yoo na jaalatte gabbee san dalagi jechuudha. Akkas jetti beektanii shamarran hedduun jechuudha. Natti aareen agaruu dhiifama guddaa. Wallahi dhuguma hin jaaladhu akkasii jechuudha. Amala kiyya keessatti dhiira of taatee jiraattuu fi dhiira karaa fiila akka dhiiraa taatu bakka dhiiraa ooltu tawaa ofii yaadde dalaytu. Akkas jennaa yookiin bilginnaa miti bara karaa bilginnaatii miti yookiin karaa biraatiin na fudhatina. Akkasiitii miti akkasi wallahi